Waamicha ariifachiisa. Hordoftoota amantaa Islaamaa kan taatan hawaasa Oromoo Muslimaa fi firoottan Oromoo Muslimaa kanneen biyya Jarmanii fi guutuu biyya Awurooppaatti argamtan hundaaf akkuma beekamu hawaasni Oromoo Muslimaa biyya Jarmanii yeroo dheeraadhaaf hayyootaa fi ulamaa'ota gurguddoo hirmaachisuudhaan sagantaa daawaa fi barsiisa amantaa irratti kan hundaa'e geggeessaa turuun isaa ni yaadatama. Ammas bifa haarawaan hawaasni Oromoo biyya Jarmanii hayyoota amantaa Muslimaa fi ulamaa'ota gurguddoo biyya irraa affeeruudhaan Apriilii 27 bara 2019 Sanbata xinnaa sa'aatii 11 irraa eegalee hamma sa'aatii 19tti sagantaa daawaa fi barsiisa amantaa Muslimaa irratti kan xiyyeeffate qindeessuudhaan qophii isaa raawwatee jira. Keessummoota sagantaa kana irratti argaman keessa hundeessaa garee sumayyootaa fi bilaaltotaa akkasumas daayirektara olaanaa raadiyoo fi televezyiinii Nuur al-Hudaa kan ta'e Ustaaz Abdurrahmaan Huseen yookaan Xaalibur Ridallaah akkasumas hayyuu duree amantaa Islaamaa kan ta'e Ustaaz Ahmad Diin Jabal akkasumas ulamaa'otni gurguddoon saganticha irratti argamuudhaan daawaa fi barsiisa amantaa kan isiniif laatanidha. Maarree hordoftoota amantaa Islaamaa kan taatan hawaasa Oromoo Muslimaa fi firoottan Oromoo Muslimaa kanneen biyya Jarmanii fi guutuu biyya Awurooppaatti argamtan hundumti keessanuu guyyaa seena qabeessaa fi adda ta'e kana irratti argamuudhaan hirmaannaa fi qoodama akka fudhattan waamicha kabajaa isiniif goonee jirra. Iddoon isaa biyya Jarmanii magaalaa Baayern Munshin yommuu ta'u adreesni poostaa 8-939 Munshin Veelner Straasee tokko yoo jettan salphaatti argattu. Odeeffannoo dabalataa baruudhaaf lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 1721 614952 Fariidaa Abbaa Jabal Duwwaa 1521 8184 719 Mahdii Jamaal Duwwaa 1521 8745 486 Saalihaa Abbaa Nagaa akkasumas Duwwaa 1521 6255 Duwwaa 86 Zaakir Kamaal jechuudhaan yoo bilbiltan odeeffannoo gahaa ni argattu. Hawaasa Oromoo Muslimaa biyya Jarmanii koree qindeessituu sagantichaa irraa.